Famte ji warri adda bilisummaa Oromooti fi waraanni Tigreedhaa har'a injifannoo guddaa argate jechaadha. Halo. Aywa. Yani jarri ataayirraa buqqise amma waraanni Abiyyi baqumarra jira jeeti. Buqqee onjani makiinaa guddaadhaan bakka buqqisa malee buqqaanii jiru. Ayye bakka deebiseen sibil bila inshallah ayye agate rabbiin isin haa eegu jajjabaadha dhaagate inshallah injifannoo rabbi isiniif haa kennu. Egaa kana obboleeyyan keenya qal'itamaanaan bilbilee isin dhageessise kanatu deemaa jira ammas bilbilee isiniin dhageessisa wanni deemaa jiru waraana amma geggeeffamaa jiru kana keessatti baay'ee injifannoo qeerroon teenyalleen injifannoo argataa jirti waraanni Abiyooti bakka jiru buqqa'ee jira burkutaa'ee jira magaalaa Xaayii keessas buqqa'ee jira makkanna guutumaa guututti bilisa baatee jirti akkasumattis Luugoo kan turan deetee hora Walloo kan turan kana hunda keessa gubbaa Waaccoo deetee armaan rukeessan waraanni Abiyootiin kan armarra ture guutumaa guututti buqqa'ee akka qeerroon biyyarraa jettu kun silaa sagalee sin dhageessiseen jira akka qeerroon jettutti waraanni kun buqqa'ee jira yaa baqattuu fi ofirraa waan ofirraa ittisaa of dura baqataa deeman malee wanni of duuba garagalee lolu tokkolleen hin jiru kanaafuu qeerroon teenya injifannoo guddaa argattee jirti har'a qeerroon Wallooti kanaafuu gaa injifannoon teenya waan biyya jiruus faana buunee wal dhageessifnaa mee ammas nama biraatti bilbileen isin dhageessisaa faana buunee hordofnee waan achirra jiru sagalee maan suduuda maan isinitti fidee wal dhageessisaa yaana kanaafuu gaati obboleeyyan keenya waan akkanaatu deemaa jira inshallah gaani bilisoomnaa bilisummatti achi deemaa jirra silaa maaf doonaan hin jirtu maaf doonan jennu du'an malee hin bilisoomanii wareegaman malee hin bilisoomanii kun beekamaadha kanaafuu ummanni keenya lubbuu wareegameeti bilisa bahaa jira lubbuu ofii dabarsaniiti bilisa bahaa jiranii du'an malee bilisummaan waan hin dhufneef ummanni keenya hubatee kanarra jira kanaafuu gaa lolli har'aa kun lola gaariidha jedhanii jiranii injifannoo qeerroo teenyati hanga ammaatti ganama har'arraa ka'ee amma ganama kanarraa xayyaaraan hodhootti illee hin jirtu jedhanii jiranii gurbaan har'a diroomillee hin faayidamne ganama kanarraa qeerroon teenya muusanitti faayidamtee itti muddite magaalaan makkannaa bilisoomtee waan jaamutu jira amma guutumaa guututti magaalaan makkannaa bilisoomte waraanni Abiyyi armaan ala lafa Oromoo Walloo keessaa kiiloomeetirii 15 isaa hafee jechuudha bahee jira eegaa magaalaa Axaayii yookaan makkanna gadhiisee lafa sadii makkannaati eegaa lafa sadii makkannaarraa bahee har'a magaalaa Sanbateetti as baqatee magaalaa Sanbatee caffee dagaagaa deetee kana golmaasaa gara kanaan naannawa kanarra jira jaan amma gaati baqattummarra malee waan lolaarra jiru armaan booda lafti inni irra taa'ee lamata loluu danda'u Shawaaroobii yookaan ammoo naannottu yookaan Jawwahaa sanyasitti lafti inni irra dhaabbatu takka illee hin jirtu jechuun waraanni Abiyyi. Kanaafuu inshallah gaati lafti teenya bilisa baati Walloon yeroo gabaabaa keessatti bilisa baati rabbiin bilisa nu haa baasu mootii zaalimaa kana rabbiin nurraa haa cabsu lafa ummata Oromoo kanarrallee rabbiin cabsee haa baasu cabaa jira namtichi cabaa jira waraanni isaa burkutaa jira baqataa jira yaa waan walitti nun qabnu kanatu deemaa jira injifannoo guddaatu deemaa jira waraanni keenya bilisa baasaan ummata Oromoodha waraanni Oromoodha lafee ofii cabsee dhiiga ofii dhangalaasee qabsoo Oromoodhaa galmaan gahuudhaaf har'a waan gammachuudhaa waan isin gammachiisu waan baga gammanne baga waliin gammanne magaalaa makkannaa guutuutti
waraanni keenya bilisoomsee jira, ummanni keenya bilisoomsee jira, qotee bulaan keenya bilisoomsee jira, horsiisee bulaan keenya bilisoomsee jira. Har'a lolli har'a walloo keessatti deemaa jiru yoo dhugaa lafarra jirtu taate waraana qophaa miti kan waraana kana geggeessaa jiru yookaan waraana Tigraay qophaa miti, waraana Bilisummaa Oromoo qophaa miti. Ummanni keenya akka jirutti tiffataanis, horsiisaanis, qotee bulaanis wal faana dhaabbateeti miira tokkichaan irree tokkichaan wal faana deemaa jira jecha. Ummanni keenya wal faana lolaa jira jechu. Osoo waraana irratti gatanii lolli kun kan waraanati jedhanii waraana irratti dhiif qotee bulaan osoo tiffatte irratti dhiifne tiffatteen ammoo osoo waraana adda bilisummaa Oromoo irratti dhiifne waliin dhaabbatanii bilisumnus waliin gabroomnus waliin bilisummaa waliin itti baana waan jedhaniif waliin dhaabbataa jiranii waliin lolaa jiranii makkanna waliin bilisa baasanii jiranii. Ammallee ammoo boru magaalaa Sanbateetti waraanni abiyyooti Sanbatee magaalaa Sanbatee qophaarratti dachaasanii jiranii. Magaalaa Sanbatee gaara dagaagaa gaara yookaan ammoo gulmaasaa yookaan caffee yookaan deetee ayeetu bishaan danfaa bakka namni qaamatti dhiqatu namni hedduun arguun dhabdanii ayeetu jechuun bishaan ooguu magaalaa Sanbateerraa kiiloomeetirii 2 irratti kan argamu bishaan danfaan bakka dhiqatamu san armarratti gaa waraanni abiyyi as gara gamana bahee gaara dagaagaa gubbaa jira. Inshaallah gaarri dagaagatis lafa isaan irra jiraatanii miti. Oromoon teenya dagaagaa naannawa isaa guuturraan jirti duuba isaatiin marfame Oromoodhaan marfame gaarri gaarri dagaagaa bakka isaan irratti bahanii miti. Kanaafuu gaara dagaagaa qeerroon teenya duubarraan itti dhuftee tarkaanfii barbaachisaa ta'e ammas gaara dagaagaa irratti fudhatuu qabdi. Ni fudhatamaa wanni nu shakkisiisu tokko illee hin jiru. Ni bilisoomnaa ummata keenya kanatu jira. Oduu gammachuutu deemaa jira. Waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee nama mirqaansutu biyya teenya lafarra jira. Ammas mee nama magaalaa Sanbatee jiru tokkottan bilbilee ammallee isin dhageessisaa obboleessa keenya kan magaalaa Sanbatee gubbaa jiru mee injifannoo qeerroon teenya argatte kana isinan dhageessisaa magaalaa Sanbateetiin ammas isiniifan bilbilaa jira. Na caqasaadha waan gammachuutu deemaa jira. Aloo salaam alaikum. Abo akkam bultan? Abo nagaa jarri nurra sallabe. Amma Sanbatee kana gaara gamaa fi gama qabatanii. Hadhaa jirraa buqqa'e? Amma buqqa'uttira. Baqarra jira? Sanbatee qabate amma Sanbatee gaara amma kan Mani gubbaa kana malee sama mana itu begini gubbaa itu amma wahalimaati gubbaa kana gama kana hunda gaara qabatan. Ayya. Amma reekala tiga gubbaa jamma gaara kana keessatti jira amma gaara roo taayuu gubbaa ni garuu apa sakatu jira garuu taayuu gubbaa yeroo sakatu jira. Eewa arba Sanbatee lafa qabataa jiranii. Lafa qabataa jira. Eewa. Ummanni magaalaa wayii cinqame maalirra jira ummanni waan ummanni si dubartii fi ijoollee kararraa maffattanii mi Sanbateen maal jedhu magaalaa ummanni filaanii malee dubartiin gadhiifte akka jiree amma gaa'umbiin gaa'oo torbeenu magaabilita arganne malee nyaannu dhufuun jedhamu Sanbatee keessaa akkas inshallah gaati bilisummaan hin dhufteen bilisoomnaa yaa'u magaalaa xaayirraa buqqaanii jiran jaanii jiranii armaan gaara dagaagaa kana gubbaa jiran jaanii gaa of eegaa rabbiin isin haa eeguu gaati ofirra dabarsaa duuban itti ka'a. Ayyee fayyaanaa ta'e. Akkasi gaa obboleeyyan keenya kunoo kanatu deemaa jira. Kuni qeerroo biyyaati kallattiinan bilbilee isin dhageessisee waan waraabbillee miti waan waraabee sagalallee isinitti fidee miti kallatti maanan bilbilee waan achi jiru isin dhageessisee ammallee nama birallee akkasumatti kallatti maanan bilbilee isin dhageessisa. Kanaafuu gaa obboleeyyan keenya waan gaariidha. Injifannoo guddaatu jira ummanni keenya injifatee jira yaa wahalimaati jechuun kun numaa'u wahalimaati kun magaalaa Sanbatee keessa ol baanii gaara ol jira kana gubbaadha. Kanaafuu gaati waraanni diinaa burkutoottee jirti facaatee jirti baqattee jirti buqqaatee jirti.
Kanaafu gaa lafti walloodha yoo rabbiin jee warra zaalimoota warra haqaan malee nama hidhu warra haqaan malee nama ajjeesu warra haqaan malee qabeenya namaa gubu mana namaa gubu ilmaan namaa fixu yeroo isaan keessatti salphatanii yeroon amma keessa jirru kun yeroo warri akkasii keessatti salphatu keessa jirraa jechuu akkanatti rabbi isaan salphisaa jira warroonni kaleessa magaalaa Sanbatee keessa deemanii yookaan magaalaa Kamisee keessa deemanii warroota mootummaan Abiyyi kun waan hin kufne isaanitti fakkaate akka waan waaqarraa wanni kun gadi dhufe isaanitti fakkaate lubbuu ummata keenyaa baasaa turan qabeenya ummata keenyaa barbadeessaa turan shanee diggarta jedhanii qabeenya namaa gubaa turan mana namaa gubaa turan har'a nu dhoossaa jedhaa jiran isaan kaan baqatanii Adaamaa dhokatan isaan kaan baqatanii Finfinnee jiran isaan kaan asumatti immoo Oromootti baqatanii yaa ummata Oromoo nu dhoossaa yaa ummata Oromoo nu dhoossaa jedhaa jiran jechuudha ummanni Oromoodha zaalima akkasii warra dhiiga ilmaan isaanii dhugaa ture wanni isaan dhosaniif tokko hin jiru jechuudha. Kanaafu tarkaanfii barbaachisaa ta'e tarkaanfii kee deebiin qabne irratti yeroo fudhatanii malee yeroon warra biltsiginnaadha isaan dhossan nu biran jirtu jechuudha biltsiginnaa dhossuudhaaf ummanni keenya bakka hin qabu jechuudha. Kanaafu immoo lolli har'a deemaa jiru magaalaa Sanbateetiin waliin ga'ee jira har'a immoo inshaallah yoo rabbi jee armaas magaalaa Sanbatee kanaas nurra bulu rabbiin nurra haa dabarsu in darbaa kanaafu gaa ummata keenya gammachuu kanaatu jira bilisummaa kanaatu jira bilisummaa warri Kamisee argate bilisummaa warri Caffaa Robi argate warri baatee argate warri magaalaan Makkanaatis argattee jirti magaalaan Sanbateetis har'a ni argatti jennee abdii qabna jarri har'a magaalaa Sanbatee kee dabarraan magaalaan isaaniif hafte battee magaalaa naannootu jechuu khalaas armaan booda Oromoo keessaa ba'an jechuu Amaaratti Shawaa Robii seenanii jechuu magaalaa lama qophaa ture magaalaa Batteetii fi magaalaa wanni Jawwaattu hafe jechuun naannootu ammoo goodaan ganda goodaa ganda calleedha magaalaa miti kuni ganda garbii lafa gandirra jiru lafa magaalaa ganda asfaaltii qarqara irratti mana jaarratantu jira jechuun amma Sanbatee irraa achi wal qaarsifnaan garbii lafa garbii jedhamu gandumatu karaarra jira garbii kan biraas yoo dabarte immoo ganda callee ganda goodaa jedhamu jira gandi kunillee ganduma masmara qarqara irratti jaarrate malee magaalaa miti ganda goodaa bira dabarraan magaalaa Batteetu jira Batteen magaalaa xiqqoodha Battee bira dabartee jennaan magaalaa naannootu jira magaalaa Jawwaati Jawwaan tuni xiqqoo duraan saba Amaaratu keessa rimata ture yeroo ammaa kanatti guutumaa guututti saba Amaaraa irraa qulqulloottee Oromoo qophaatu kee jira magaalaa naannootuuti magaalaa naannootuutti jira naannootu bira dabarraan ganda Ifaatti kan jedhamu yookaan ganda Xuquree dheengadda Amaarri gubde ganda Xuquree kanatu jira gandi Xuqureelleen kun ganda malee magaalaa miti Ifaat kan jennuun illee hedduu kana ni jira gandi Ifaat illee ganduma malee magaalaadhaa miti jarri armaan booda bakkeen isaaniif hafte hin jirtu jechuun lafti Oromoo Walloo guutumaa guututti yoo guddatte kiiloomeetirii 15 har'a mootummaa Abiyyi jala jira lafa Oromoo Walloo guutumaa guutuu keessa lafa lafti isaan harkaa qaban lafa kiiloomeetirii 15 yoo ta'e jechuun lafa liqoambarii Ifaatii fi liqoambarii Batteeti liqoambarii Goodaati liqoambara sadiin bulti jechuudha lafa liqoambarii sadii qophaatu isaan jalatti hafe jechuudha kanaafu liqoambarii inni garbiidha sila liqoambarii afur lafa liqoambarii afuriittuun mootummaa Abiyootiin jalatti hafe jechuudha armaan ala lafti Walloodha guutumaa guututti bilisa baate jennee amanna inshallah gaati kuni wama hafe jedhamuu miti tuni tarkaanfiin qeerroon teenya waraanni keenya waboon waraanni TPLFis waliin ta'anii waraanni keenya qotee bulaan keenya tiffataan keenya waraana keenya cinaa dhaabbatee ofii waraanaa jira qotee bulaan waraanaa jira horsiisee bulaan waraanaa jira naggaadee waraanaa jira yeroo ammaa kanatti yeroon ummata Oromoodha Oromiyaa guutuu mara keessa jirtanii wanni walii dhaabuu barbaannu yeroon amma kee jirru kun yeroo waraanni nuuf lolee waraana bilisa nu baasa jedhanii yeroo ta'anii waraana eeganii miti jechuudha kana ummanni Oromoodha mataa ofitti himuu qabna Oromoo waan kana barruutti walitti himnee of amansiisuu qabna jechuudha yeroo kan bilisa nu baasu waraana adda bilisummaa Oromoo muka jiru qophaadhaa miti waraanni bilisummaa Oromoo waraana keenya waraanni bilisummaa Oromoodha ummata keenya dhiiga keenya saba keenya nama nurraa bahe nu hilleen isaan cinaa dhaabbatuu qabna isaan wajjin loluu qabna
agartee haala arra ummanni walloodhaa hojjetaa jiru kun haala warri walloodhaa waraana isaa cinaa dhaabbate meeshaanis qabeenyaanis nyaataanis humna isaaniitiinis lubbuu isaaniitiinis of wareegamanii lubbuun ummata keenyaa kan baate warroonni keenya dheengadda lafa kaarra qoriitiin gubbaatti warri ijoolleen walloo ijoolleen magaalaa baxxeerraa baate ijoolleen magaalaa ifaatirraa yaate kan achitti dhumtee kan du'an jechallee lubbuun isaanii du'u isaanii kan dhageenye jirru kan beetesabiin isaanii gaddataa jiran tokkoon isaanii hin qabramne jechuudha. Tokkichin isaanii hin qabramne reeffi isaanii achuma jira jechuudha hanga ammaa reeffi isaanii bakka itti du'an hin fuudhamne jechuudha. Kanaafuu maali osoo akkasitti jirru ammallee namni nurraa du'e jennee of duuban deebine jechuudha. Namni keenya du'e qabrii dhabe jennee qabsoo silarraa jirru of duuba garangallee jechuudha. Kan san daranu itti cimee ummanni keenya lolaa jira jechuudha. Kan eeggaddaa daran kan du'an san daran ammallee lolaa jiranii jechuudha. Ammallee du'aa jiranii jechuudha. Ammallee kufaa jiranii jechuudha. Yeroo ammaa sa'aatii amma waliin haasofnu kana keessatti daqiiqaa amma waliin dubbataa jiru kana keessatti ummanni keenya kufee kuffisaa jira, ummanni keenya du'ee ajjeesaa jira, qabeenyi isaa barbadaa'ee lubbuun isaa barbadaa'aa jirti jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah waan tokko waan walitti himnu keessa dharaas walitti himnu jechuudha. Abiyooti waan dalage ma jenna, waan hin dalagin hin dalanne ma jenna jechuudha. Maali? Mootummaa abiyooti waan guddaa TPLFin siyaasaa ittiin injifatte maali? Waan lafarra jiru dhugaa malee soban himtu jechuudha. Maali? Dhugama jiru lafarra himu injifatamanis injifatamne, injifannus injifanne, boojinus booji'amne, booji'amnullee booji'amne, haqa jiru yoo dubbanne Oromoo dhugaan ilmoo rabbiiti jedha. Dhugaa bilisa nama baasa. Saba ofii yoo rakkannees rakkannee dhugaa himu yoo rakkina baanes dhugaa himu kanuma jechuun wanni jiru waan raayitii dhugaa lafarra jiruun ala walitti himuun walillee sobuun ummata ofii sobuun saba ofii sobuun gaarii miti kashlabbummaa kijibuun kashlabbummaa. Kanaafuu hanga ammaatti waan isinitti himaa ture keessa akka nama tokkotti wama dhugaatiin isinitti majeetin amana maal lafa waraanni keenya gahinillee gahi isiniin hin jiru lafa irraa buqqa'inillee buqqaan isiniin hin jiru lafa xaayyi mootummaa nabiyyi irraa buqqa'e sandura mootummaa nabiyyi magaalaa xaayyi irraa buqqa'e hin jenne jechuudha. Yeroo xayyaaraan dhahanis kunoo xayyaaraan dhahaa jiran isin hin jenne turre yeroo ammaa kana keessatti xayyaaraan hin dhoonne eega ganama har'aa irraa qabe hanga amma sa'aatii jirru kanatti xayyaarri magaalaa Sanbateellee hin dhoonne magaalaa naannoo makkannaa axaayyiillee hin dhoonne jechuudha. Kanaafuu yoo gana ammaas kan dhahan taate baalee isin gabaafna kunoo xayyaaraan dhahaa jiranii isin hin jenna jechuudha. Yoo xayyaaraan hin dhahin hin dhoonne ma jennee dhugaa jirtu isinitti himna jechuudha. Maali jibbineef jecha waan inni hin dalaginis dalage hin jennu jechuudha. Kanaafuu qeerroon teenya itti muddaa jirti. Qeerroon teenya dhukkee irraa kaasaa jirti. Waraanni keenya dhukkee irraa kaasaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraanni TDF'dha. Qotee bulaan Oromoodha jechuudha. Warri walloodha. Qotee bulaan, horsiisee bulaan, tiffataan, naggaadeen hundillee wanni jiran hundaa'u hanga daa'imarraa hanga manguddoo lubbuu idimee bara 70, 60, 80 namni qawwee harkatti qabatu danda'e hundinuu baay'ee falmaa jira jecha. Mootummaa biyyi dura dhaabbataniit isa guutummaa guututti lolaa jiran jecha. Kanaafuu obboleeyyan keenya waan jiru isinitti himuu barbaade keessa kanatu deemaa jira. Ammas ammoo kallattiidhaan bilbilee isin dhageessisaa waan irra geenye waan jiru kallattiidhaan bilbilee ammallee nama magaalaa Sanbatee keessa jiru waan amma kana Sanbateen yeroo ammaa kana keessa jirtu kallattiin isin dhageessisaa warrumaa jirutti bilbilee waan sagaleellee waraabee isin dhageessisuu miti kallattimaan otumaa isin agartanuun bilbilee waan maal akka jaan isin dhageessisaa garuu jawwaalli kiyya haala iPhoneidha sagaleen isaa hedduu waliin ka'u baay'ee sagaleen isaa yoo dhagahamuu dhabeellee dhiifama kallattiin warra achi jirurraa isinan dhageessisa ammalleedha. Irra deebiin isiniin dhageessisaa warri reefu dhuftaniis akka irraa hubannoo argattan waan hubachiisuun barbaachisaadha. Kallattii jiru maraa'u ummata keenyarra warra achi jirurraa warra lola kanarratti hirmaataa jirurraa kallattiin isaanirraa dhaga'uun baay'ee bareedaadha baay'ee barbaachisaadha. Warruma achi jiranitti kallattiitti bilbilee isin dhageessifna. Dhiifama obboleeyyan keenya
ناندلا ندي فما اتجاه بلا ركون قبضو كنافو غا أبليان كينيا أمتا كينيا wanni ummata oromoo bal'aaf dhaammannu akka warra wallootti wannan ummata oromoo bal'aa ummata oromiyaadha sabaa sablammiita Itoophiyaa kee jira hundaafu warroota bilisummaa barbaadan warroota akka keenya cunqurfamaa jira saba akka saba oromootti cunqurfamaa jiru hundaafu wal bira haa dhaabbannu du'aa'ii waliif haa goonu rabbiin nu bira haa dhaabbatu rabbiin nu haa gargaaru kana du'aa'ii walii godhuun dirqama ummata keenya warroonni waa'ee har'a ummanni keenya warri waldoo keessa jiru kana irratti warri hirmaatuu hin dandeenye maal godhuu dandeessan du'aa'ii godhaa ummata keenya yaa rabbi ummata keenya nasari yaa rabbi ummata keenya bira dhaabbadhu yaa rabbi ummata keenya irra aansi yaa rabbi zaalimoota nurra aansin du'aa'ii godhaa rabbi jala harka qabadhaa ummata keenya du'aa'ii godhaa ummata keenya rabbiin isaan haa gargaaru warroota du'an rabbiin warra jannatatti isaan haa maku warroota ammoo lubbuudhaaf rabbi bilisummaatti nu haa baasu akkasitti ummata keenya du'aa'ii godhaafi ummata keenya du'aa'ii godha yeroo salaattan warri immoo amantii keessanii yeroo mataskaana deemtan bakka deemtan hundaafu rabbi kadhaa ummata keenya karaa dandeessanii bakka jirtan hundaafu rabbi waliif haa kadhannu wal bira haa dhaabbannu waan hunda caalaa rabbi waliif haa kadhannu har'a waraana kanarratti namni hundi danda'ee irratti hirmaatee qooda fudhatu namni hundi danda'ee deemee waraana kanarratti lolee qooda qabu bahatu hin danda'u har'a lafti Itoophiyaadhaatu waan kee jirtu yeroo namni wal bira deemuu danda'u miti yeroo namni namaatuun bilbilaan irratti dhiifama kanaaf yeroon ammaa kuni yeroo wal bira deemanii walirraa wal qooda fudhachuu danda'anii miti maal irra caalaa karaa nama hundaafuu laafa qooda fudhachuu danda'u du'aa'ii rabbirraa du'aa'ii kadhatu du'aa'ii walii godhu ummata keenya rabbiin irraa aansu ummanni keenya irra aanaa jira kana du'aa'ii walii godhu amma immoo injifannoon waan lafarra jirtu wanni walitti himnu keessa waan wal hubachiifnu waraanni abiyyi kan magaalaa makkannaa keessa turan lafa naannawaa xaayii guutuu keessa warra jiran guutuutti har'a buqqaanii jiran magaalaa na xaayii guutuutti har'a bilisa baatee jirti amma kanatti yeroo ammaa kanatti waraanni abiyyi eessa jira yoo jettan magaalaa Sanbateedha lafa ayeetu bishaan oowwan bishaan galchaa lafa ol danfu gaara san gubbaa gaara ayeetudha gaara lafa Sanbateedha naannawee gaara kana hundaa'u gaara karaa arfaniinu gaara gubbaa bahanii jiranii gaara kana gubbaa jiranii ammallee gaati caffee Sanbateedha kana gubbaa jiranii lafa dudda liiban armaan jeetee gara dagaaga kanarra bahanii guutumaa guututti lafa isaa kaleessa turre luugoo akkas yaa turre haxaayii isteedeemii keessa jiranii hunda keessa bahanii jiranii jechuudha. Kanaafuu injifannoon kan ummata keenyatti inshaallah ni injifanna inshaallah ni bilisoomna kanaafuu gaa ummata keenya bilisummaan dhuftee jirti yeroo gabaabaa keessatti bilisummaa ijaan waliin arguuf taa'utti jirra. Kanaafuu waan ummanni keenya hojjetaa jiru ummata keenya bira dhaabbatuun dirqama keenya yeroo kana keessatti yeroo ummanni keenya lubbuu takkitti jijjiirraan qabne kennaa jiru kana keessatti yeroo amma kanatti magaalaa Sanbateedha lolli magaalaa Sanbatee keessa hin seenne ammaas dhugaa jirtuun isinitti hima silatti nu sobee akka hin jenne lolli magaalaa Sanbatee hin seenne afaan magaalaa Sanbatee gubbaa jira magaalaa Haxaayii naannottuu keessaa wal baase magaalaa Sanbatee hin seenne Haxaayii fi Sanbatee hedduu kiiloomeetirii 3tu jira. Agarte magaalaa Haxaayii keessa as wal baase magaalaa waraanni mootummaadha magaalaa Sanbatee qabatee jira amma kanatti waraanni mootummaadha guutumaa guututti magaalaa Sanbatee waraanni irra garagalee jira haa ta'u malee immoo dhukkaasni kan dhukkaa jiru seenaa magaalaa Sanbateeti baha Haxaayii irraa as baatee lafa amma qorroo caffee Haxaayii bishaan ayeetu gaara dagaagaa armaan deete kana lafa kana qabatee mootummaan jira qawween kan dhukkaa jirtu Haxaayii irraa as baatee ammoo Sanbatee irraa achi baatee hedduu kanatti qawween dhukkaa jirti inshaallah dhuma biltsiginnaadha rabbiin haa godhu jennaa guyyaan har'aa kuni guyyaa macarrashaa biltsiginnaati. Wanni jennu gaa ummata keenya wanni waliif dhaamnu ummata keenya biyya jiran bira dhaabbatuun dirqama
kuni dirqama lammummaati namni unkaan saba ofiitii miti saba biraatu rakkoo kee jiru bira dhaabbatuun dirqama akka namaati jechuudha. Kanaafuu waan danda'an hundaan nama bira dhaabbatuun qabeenya nama gargaaruun humnaan nama gargaaruun beekumsaan nama gargaaruun du'aayiidhaan nama gargaaruun jechuudha. Kun hundinuu gargaarsa rabbiin isaan gargaaru rakkoo uummanni keenya keessa jiru keessa rabbi haa baasu jennu kunis gargaarsuma jechuudha. Namni waan danda'uun nama gargaara. Du'aayii dandeessu nama du'aayiin gargaarti. Humna kee taanaan humna keetiin gargaarti. Qabeenya kee taanaan qabeenyaan gargaarti. San hundaa'uu dadhabnaan du'aayiidhaan yaa rabbi bira dhaabbadhu injifannoo uummata keenyaaf fidi wanni jedhamu uummata keenya du'aayiin gargaaraa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya har'a injifannoo guddaa argatee jira. Waraanni Abiyooti burkutaa'ee jira. Magaalaa Axaayii guutumaa guututti Axaayii bilisa baatee jirti. Magaalaa Sanbatee dhufee jira. Baqattuun mootummaadhaan waraanaa inni kun magaalaa Sanbatee bira darbee inni kunis ammoo Sanbatee irratti wal dhaabee jira. Gaara qabatanii jiranii qeerroon ta'e itti muddaa jirti. Kanaafuu waraanni har'a geggeeffamaa jiru kun eenyuun geggeeffama yoo ka jettan taate tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo, lamata waraana Tigreedha, sadaffaa qotee bulaa horsiisee bulaa keenyan geggeeffamutti jira jechuudha. Uummanni Oromoo bal'aanis waraana keessan bira dhaabbadha. Ani qotee bulaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisa na haa baasu. Ani naggaadeedha nan daldala. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisa na haa baasu. Ani horsiisee bulaa nan tiffadha. Waraanni Oromoo bilisa na haa baasu. Wanni akkanaa kun hin dalagu jechuudha. Wanni akkanaa kun hin dalagu. Dalagaa duraan jirru kan lafa keenye inni horsiisus loon kan kee ijoo daa'imman keetitti kennitee waraanatti seenu daldalaanis daldala kee dhaabdee wanni daldalamu tokko hin jiru wanni daldalamu eegan jirre maal waraana keetitti dabalamu namni hundinuu gara adda jirtan hundaa waraana keessanitti dabalama ummata keessanitti dabalama waraana bilisummaa Oromootti dabalama lola geggeeffamaa jiru kana xumura nuu fida. Uummanni Oromoo yeroo hunda bo'uun qabnu dhumne waraana uummanni Oromoo achitti dhume qeerroo nama lama Abiyyi irra shanee jira qeerroo lama hidhaatti darbee jira qeerroo sadii dhaabaasee achitti ajjeesee jira akkana daa'imman nu dura akkas godhee jira yeroo hunda gaddi nurraan barbaachisu murannoo qabaatu qabna akka haala uummanni Tigraay kun har'a jara kana itti lolee armaan ga'e agartanii jirtan dubartiin isaanii waan ta'an qeerroo ijoolleen isaanii waan ta'an miidhaa uummata Tigraay irra geessisan hundaa'u agartanii jirtan san hunda damdamataniiti har'a bakka amma jira kana gahan jedhu hanga mootummaa Abiyyi cinqanii ani fiisi wajjin doonii gubbaa jirra hanga dooniin kun kannaan tegaa maaballaa hin yeroo isin dhumtan isinii wajjin adii duufin jira hanga du'a ofitti waamuun geesse jechu maal akka du'aaf jiru akka bahari gubbaa seenee dooniin isaan bahari liquudhaaf deemaa jirtu hanga gadi bahee dubbatu hangara isaan dirqan jechuudha uummanni Tigreedha. Kanaafuu uummanni Oromootis uummata ofiitiin wajji yoo dhaabbanne nu illee wanni hin danda'amne hin jiru waan Jawaar Mohaammed jeeta akka yaadatuu dandeessan. Nuyi waan kana hin dandeenyu wanni kun hin danda'amu waan hin danda'amne rabbuu lafa kanarratti hin uumne wanni hin danda'amne hin jiru jee Jawaar Mohaammed jala muree isinitti jechuudha. Waman danda'amne rabbuu lafa kanarratti hin uumne je wanni hin danda'amne hin jiru kan hin dandeenyu hin ja'amuu je hin jennu akkan hin jeina uummata Oromoo wanni hin danda'amne hin jiru hundinuu hin danda'amaa jechuudha. Bilisa hin baana dhiiga uummata keenyatiin bilisa baana dhiiga qeerroo keenyatiin bilisa baana sheer walii godhaa waliin gaa waliif daddabarsaa waliif facaasa. Kanaaf uummata keenya bilisummaan uummata keenyaa dhiyaattee jirti yeroo gabaabaa keessatti magaalaa Sanbatee gubbaa har'aa fi boru keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaan dhaabbatti sila suuraa kaasanii wal erguun hin danda'amu eegaa waan sun hin danda'amu malee garuu jawwaalumaan hin dhageenyaa hanga shabakaa nurraa muree yookaan ammoo silki maamma bilbillu tana hanga nurraa kutee wal dhageessisuu nu dhoowwutti waan dandeenyus walii dhaabneti namni keenya namni as jala jirta warri walloodhaa namni dhageessa walii bilbila. wal dhageessisa wal dammasa silaa wal dammasee jira ammas kana caala wal dammasa qeerroon teenya qe'ee ofii akka cimaatti haa eeggattu waraana Abiyooti kana of bira dabarsitee duuballaan irratti akkasitti laal dura ciiftee karaatti cuftee laal waan tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan keessa deebii hin qabne akka irratti fudhatan kun silaa walitti waan walitti hin qabnu qeerroo keenya qabsoo keessan itti jabeessa falmaa keessan itti jabeessa
falmaa jabeessan malee bilisummaan hin jirtu, bilisummaan dhiigan malee hin jirtu. Kanaafuu uummata keenya ammas waan haarawaa walitti deebina, waan gammachuutiin walitti deebina. Baga gammanne baga gammaddan. Magaalaan Axaayee magaalaan makkannaa bilisa bahuun waan nama gammachiisu waan guddaadha. Axaayee bilisa baatee jirti ammallee gaatii kanaaf magaalaa Sanbateeti. Sanbateenis edana bilisa baati yoo rabbiin jee baada magaalaan Sanbatee bilisa baate jarruu bakka taa'uun qabu laga garbii gaara gubbaa mumkin yoo gaararra kan qubatan ta'e malee gaara sunu mijjataadhaa miti. Karaa lammaniin Oromoon jirti maddi hundaanuu bira darbuu waan danda'amu. Kanaafuu yeroo bilisummaati lafti isaan irra taa'anii ummata keenya haleeluu danda'an inuman jirre jechuun maali lafa hundaa'u lafa kana lafa ummanni Oromoo keessa jiru lafirra gortee bira darbu olirra gortee bira dabartaa gadirra gortee bira dabartaa maali saba keetu kee jira waan itti boontu afaan keeti saba keeti waan hunda walii galtee waliin dubbatte akka odeeffannoon hin kennamne goote warri PP deeggaru har'a walloo keessatti jira jee namanu inni jirullee bakka seenu dhabee boolla qotataa jira. Yaa ummata keenya nu qarbaa nu dhossaa waan dur dalanne dhiifama nu godha dogongora keenya nu dogongorsanii nutti fakkeessanii akkas jettee toobataa jirti gaatii. Garuu balballi toobaa cufamee jira akkuma qeerroon tanya jette balballi toobaa cufamee jira isaanillee dhiifama godhuu hin dandeenyu. Adabbii isaan barbaachisuun adabu malee baabni toobaatti cufamee jira. Yeroon toobatan yeroo dheeraa kennineefi turre yeroo sanitti faayidamanii toobatuu didanii har'a immoo yeroo lubbuun boquu jala galtee hudhamanii waan godhanii fi waan qabanii waan gadhiisan dhabanii yeroo isaan amma wawwaataa jiran kana keessatti yeroon isaaniif yeroo kennine dhiifama isaanii godhan takkan jirtu. Kanaafuu gaa ummata keenya silattimaa wanjaltuun biyya keenya jabduudhaa miti likkumatu jira. Qaltuu gurgurtullee walloo keessa hedduu miti inuma jirti garuu bakka hin jirre hin qabdu bitamtuun lafa hunda jirti maallaqatu nama bita haa jiraattu malee bitamtumti suni jabduu hedduudhaa miti.